bangatu mako bagate mako bagate ide garbunachu duga manyate kullon darma mudalama mana Hashama harkafuune daawwattoota BBM kun sagantaa oduuti. Oduu har'aaf qindeeffanne kan isinitti himu'an Kadir Nageessooti. Jimaata darbee gaafa amajjii 7 bara 2022 himanni isaanii adda cituun mana hidhaatii kan bahan hoggantoonni fi miseensonni koongireensii federaalaa Oromoo rakkoon nageenya biyya kanaa hiikuuf waraanni furmaata waan hin taaneef qabsoo karaa nagaan eegalle cimsine itti fufnaa jedhan. Obbo Jawaar Mohammadii fi Obbo Baqqalaa Garbaa dabalatee qondaaltonni KFO olaanoon mana hidhaatii gadhiifaman hedduun erga ba'anii karaa miidiyaalee wanti isaan dubbatan si'oominaan eegamaa ture jira. Qondaaltonni hidhaa bahan kunneen kaleessa ibsa amajjii 11 bara 2022 baasaniin qabsoo karaa nagaan cimsanii akka itti fufaniif marii biyyaalessaa yaadame milkeessuuf mootummaan qondaaltota ABO fi miseensota isaa akkasumas miseensota KFO hafan dabalatee namoota mana hidhaatti hafan hundaa gadhiisuu akka qabu gaafatanii jiru. Miseensonni KFO fi adda bilisummaa Oromoo mana hidhaatti hafan ammoo tarkaanfii mootummaa hir'uu godha jechuun namoonni yaada kennaa kan turan yoo ta'u, KFO'nis ibsa hoggantoota isaa hidhaa bahan ilaalchisee baase keessatti kanneen mana hidhaatti hafan akka gadhiifaman marii biyyaalessaa keessaa qooda fudhatan gaafatee jira. Hawaasni Oromoo fi qeerroon magaalaa Naayiroobii hiikamuu qabsaa'ota Oromoo hordofee sagantaalee garaagaraa qopheessuun gammachuu itti dhagahame ibsatan. Sagantaa kanarratti abbootii amantaa, jaarsota biyyaa, qeerroo fi qarree dabalatee irratti hirmaachuun bifa garaagaraatiin gammachuu isaanii ibsataniiru. Sirna kanarratti keessummoonni garaagaraa argamuun haasaa taasisaniin hidhamtoonni siyaasaa Oromoo hangi tokko hidhaa irraa gallakkifamuu isaaniitiif gammachuu qaban ibsanii qondaaltota ABO fi namoota ammas mana hidhaa keessatti hafan mootummaan akka gadhiisu gaafatanii jiru. Suuraan hoggantoota siyaasaa hidhaatii bahanii miidiyaalee hawaasaa irratti ijoo dubbii ta'e. Suuraaleen hidhamtoota siyaasaa Oromoo amajjii 7 bara 2022 hidhaa irraa gallakkifaman miidiyaalee hawaasaa irratti namoota hedduun qoodamaa jiraachuu hordofee ijoo dubbii fuula miidiyaalee hawaasaa ta'eera. Gameessi siyaasaa Obbo Jawaar Mohammadii fi itti aanaa durataa KFO Obbo Baqqalaa Garbaa ergaa mana hidhaatii bahanii as har'a kaleessa waloodhaan ibsa baasanii jiru. Suuraaleen isaan ibsa kana hordofuun gallakkifaman ammoo miidiyaalee hawaasaa irratti bal'inaan kan namoonni qoodatan ta'ee jira. Suuraaleen Obbo Baqqalaa Garbaa fi Jawaar Mohammad fuula miidiyaalee hawaasummaa irra naanna'aa jiran tiishartii suuraa artiist Haacaaluu Hundeessaa fi ogeessa seeraa Abduu Jabbaar Huseen of irraa qabu uffachuun kan ka'anii fi uffannaa aadaa Karrayyuu akkasumas haala midhaafannaa rifeensa aadaa Karrayyuu kan mul'isutu. Kunis abbootii gadaa Karrayyuu dhiyeenya ajjeefaman dabalatee wareegamtoota Oromoo yaadachuuf akka ta'e hedduun tilmaamaniiru. Ajjechaan artiist Haacaaluu Hundeessaa fi ogeessa seeraa osoo isaaniif falmuu ajjeefame Abduu Jabbaar Huseen ajjechaa siyaasaaf dhimma itti bahamee fi hanga ammaatti osoo haqa hin argatin hafeedha. Suuraa Obbo Jawaar Mohammad kan goofaree filatee aadaa Karrayyuutiin miidhagee ka'e namoonni hedduun kan qoodame yoo ta'u, Obbo Jawaar Mohammad bifa kanaan dhiyaachuun abbootii gadaa muddee 1 bara 2022 humna addaa poolisii Oromiyaan iddoo jilaatti qabamanii ajjeefaman ittiin yaadachuuf akka ta'e namoonni xiinxalaniiru. Abbootiin gadaa Karrayyuu ajaja aangaa'ota naannoo Oromiyaatiin ajjeefamuun Komishinii Mirga Namummaa Itoophiyaa dabalatee qaamoleen garaagaraatiin ifa ta'eera. Haa ta'u malee ajjechaa kana qaamni raawwate hanga yoonaa seeratti hin dhiyaanne. Hoggantoonni KFO dhiyoo hidhaa bahan waraanni Itoophiyaa mariin akka furamu waamicha dhiyeessan. Ibsa hoggantoonni dhaabichaa kunneen kaleessa baasaniin qaamoleen waraana keessa jiran rakkoo jiru karaa nagaan akka furaniif hanga waliigalteen dhukaasaa dhaabuu dhufutti lammiilee nagaa akka tiksan dhaaman. Keessumaa yakkoota suukaneessaa sabaaf sablammootaa fi naannolee biyyattii kanneen akka Oromiyaa, Tigraay, Beenishaangul Gumuz, Affaarii fi Amaaraa keessa jiran irratti raawwatamaniin gaddi guddaan akka itti dhagahame ibsan.
ajjechaan artist Haacaaluu Hundeessaa akka qoratamu hooggantoonnii fi miseensonni dhaaba ABO fi KFO kanneen mana hidhaatti hafan akka hiikaman waamicha taasisaniiru. Dhaabbanni basaasaa Somaaliyaa hojii eegumsa nageenya buufata xiyyaara guddicha biyyattii ministeera tikaa biyyattiitti dabarsee kennuu dide. Dhaabbatichi basaasichaa inuma erga ministeerri tikaa biyyattii akka itti kennamu gaafate humna nageenya hedduu dabalataan buufata xiyyaaraa idila addunyaa akka eegan bobbaasuun gabaafame. Ajajni ministeera tikaa kenne kun waldhabdee aangoo pirezidaantii Muhammad Abdullaahi Farmaajoo fi Muhammad Hussein Roble yeroo hammaatetti ture. Ministeerri tikaa biyyattii yoo ta'an muddee 7 bara 2022 humni waraanaa fi humni nageenyaa kan ajaja kana fudhachuu qaban ministeera tikaa irratti malee pirezidaantii irraa miti jedhan. Dippiloomatiin biyyoota lixaa buufata xiyyaaraa keessa jiraatanis yoo dhaabbatichi basaasicha humnoota nageenya addatti leenjisan qabu fudhatee bahe nageenya keenyaaf yaaddoodha jechuun ajaja ministeera tikaa mormaniiru. Adoolessa darbeerraa kaasee meeshaalee wal'aansa fayyaa naannoo Tigraay waraanaan miidhamee biraan gahuuf eeyyama akka dhoowwatame dhaabbanni fayyaa addunyaa ibse. Dhaabbatichi meeshaalee wal'aansa fayyaa naannichaa gahuu irra deddeebiin gaafatus garuu akka didame hoogganaan dhaabbatichaa Dr. Tedros Adhanom karaa Twitter isaanii ibsaniiru. Haa ta'u malee naannolee Affaarii fi Amaaraatti bakkeewwan waraanaan miidhamaniif meeshaaleen fayyaa qaqqabsiisaa jiraachuun dhaabbatichi ibseera. Naannoo Amaaraa fi meeshaaleen fayyaa meetirii toonii 70, naannoo Affaariif meetirii toonii 14 gargaarsa gochuu kan himan Dr. Tedros karaan ittiin lubbuu lammiilee baraaran inni ijoon deeggarsa namoomaa ta'uu dubbatan. Gargaarsi fayyaa dhaabbatichaa naannoo Tigraayiif taasisuuf ture goolama gama fayyaan naannicha keessatti uumamee jiru qolachuuf kan gargaaru ture jedhan. Biyyoota waraanaan walitti jiran akkasumas kanneen walitti bu'iinsa hamaatti jiran kanneen akka Siiriyaa, Suudaan Kibbaa fi Yemen keessatti illee dhaabbatichi fayyaa addunyaa fi waahillan isaa gargaarsa fayyaa gochuuf eeyyama dhabee hin beeku kan jedhan Dr. Tedros garuu uggurri gargaarsa namoomaa Tigraay irra kaa'ame lubbuu lammiilee gaaga'aa jira jechuun haala kanatti akka gaddan ibsan. Dr. Tedros hooggantoota hundaa fi namoota adda durummaadhaan waraana keessatti hirmaataniif wayita dhaamsa dabarsan kanneen nageenya buusuuf ifaajan kanneen kutannoon nageenyaaf hojjetan isaan yoomuu seenaan ni yaadata jedhan. Fayyummaan nageenyaaf nageenyummaan fayyaaf akkaan barbaachisa jechuun kan dubbatan Dr. Tedros iddoo walitti bu'iinsi jiru kamittuu gargaarsa namoomaa fi fayyaa qaqqabsiisuun lubbuu lammiilee baraaruun dirqamaa jedhan. Oduuleen har'aaf qindeeffanne kana fakkaatu qophiilee BPM hafan waliin turtii gaarii. Ayyicha sanyii gootaa gootu qalloleessa golachuu beeku maatutu kanii tola nurraa eegu. Ayyicha sanyii